waan hojjettu kamirrattiyyuu ofitti amanamummaa yoo qabaatte wanta kutattee kaatite sana galmaan ga'uun kee hin oolu waan ta'eef isa namni siin jedhu hin dandeessu siin jechuu danda'u bakkeedha hin dandeessu siin jechuu danda'u garuu keessi kee murtoo hin qabu hin dandeessaa yookiis immoo hin dandeessuudhaan murtoo siif hin qabu taananii obbuuddee deebita jechuudha. Egaa obboloota koo obboloonni maallaqa naaf kaffaleeraa yuutuubiin koo erga isiniin jedhee gaaffii hedduu kan na gaafattanii hedduu keessantu jira jechuudha keessanii asumaan immoo obboloonni keessan na dubbistanii jechuudha isiniif hin deebifne adaraa keessa dhiifama naa godhaadha sababni isaayyuu namoonni tokko waan mana madaamii keessallee hojjedhu kan ishenitti fakkaanne hin jirtu jechuudha. Ani garuu mana madaamii keessan hojjedha. Sababa kanaan viidiyoolee jechuudha ba'ee viidiyoo noormaalii kan koo waraabuun xiqqoo natti ulfaata jechuudha. Obboloota koo itti fufeetis immoo intarneetii yookaan immoo warraafaan mana kana keessa jechuudha naaf hin buusu jechuudha viidiyoo kanaaf suurarratti yeroodhaaf jechuudha kaayyoo koo isa murteeffadhee ba'e sana akka na jala dirqine wanti kun akka na jala hin hambifnee fi mala fayyadamee kinoo footoo garaagaraa irratti ergaa koo dabarfachaatiin jira jechuudha obboloota koo kanaaf iyyuu anillee akkuma keessanii mana madaamii keessan jira haalli naaf hin mijatu garuu immoo haala naaf hin mijanne sana laalee kaayyoo keessa koo jiru sana duubatti hin deebifne isiniin jedha kanaaf iyyuu obboloonni yuutuubii hojjechuudhaaf chaanaalii kamiyyuu haa ta'u karoora kan qabdan garuu immoo haala keessa jirtanii kan sodaattanii hin jirtu jechuudha obboloonni keessa na haasofsiistanii kanaaf iyyuu ofii kootirraa ka'eetiin isinitti himuutii barbaada egaa obboloota koo ani waggaa lamaan dura jechuudha yuutuubii akkan hojjedhuuf obboleettiin koo tokko kan yuutuubii hojjettu jechuudha na jajjabeessaa turte yeroo sanatti yaadichi kaayyichi na keessa hin turre waan ta'eef na jajjabeessuushi yeroodhaaf jala qabee profaayilii na hojjettee duubanillee jechuudha kan duubarra kaawwam taampireerii isaa jechuudha naaf hojjettee yeroo sanatti jala qabee tan gargar kute sababni isaayyuu ofii kiyyaa keessa kooti murteessee kaayyeeffadhee miti kanan jala qabe waan ta'eef ergan ofii kiyyaa kaayyeeffadhe immoo itti fufee kinoo waggaadha jechuudha yuutuubii koo kan ergan banadhe rabbi haa galatu isin waaqayyo gaditti jechuudha isinillee na jajjabeessuudhaanii kinoo sadarkaa kanarra nageessanii yuutuubiin kiyyallee hojii naaf eegalee kinoo jechuudha maallaqa naaf kennaatii jira jechuudha obboloota koo kanaaf isinillee itti fayyadamuu akka dandeessan anarraa fakkeenya fudhachuuti akka dandeessaniifin sagalee kana isiniif hojjechaa jira jechuudha kanaaf namni tokko milkaa'eedhaaf otoo hin taane keessa keessanitti kaayyoo qabdu yoo ta'e hamma biyya namaa kana keessa jirra obboloota koo garuu gaafa mana namaa kana keessa ba'e biyya kootitti galee maal hojjechuutiin danda'a hojiin kiyya kun immoo gara miidiyaatti fidee to'i kana hojjechuu danda'udha yuutuubiis haa ta'u chaanaalii gara biraas haa ta'u miidiyaa kiyya suni bu'aa naa buusuu danda'a hojii kiyya yoo wal qabsiisee namoota wal barsiisuu danda'a jennee isa kana yaaduun baay'ee barbaachisaadha jechuudha sababni isaayyuu obboloonni keenya hedduu isaanii jechuudha hin beektu jechuudha namoonni keessumaa biyya arabaa keessa kan turtanii haaraa kan taatan immoo nuyi warra sindiruarraa fakkeenya fudhadhaa isiniin jedha egaa nuti immoo jechuudha obboloonni keenya hedduu isaanii biyya arabaa keessa kan turanii miidiyaa kanarratti jechuudha sammuu isaanii wantoota gurguddaa oomishanii kan baasanii gorsa gaggaarii mudannoo isaanirra ga'eerraa kan dhalootaaf kennan jechuudha kan barumsa hedduu of keessatti baatanii gaafa gara biyyaa galanii dhaloonni akkasii ukkaamamanii bakki isaan buuteyyuu kan dhabamu miidiyaa kanarraa illee kan badan hedduu isaaniitu jira kanaaf iyyuu anillee gadi taa'eetiin silaa miidiyaa fayyadamuun koo hin oolle silkii qabachuun koo hin oolle intarneetii kana fayyadamu mana madaamii keessaa kanaaf iyyuu maaliifini miidiyaa mataa kooti yookiis immoo chaanaalii mataa kooti maaliifin hin baananne harratti mana madaamii keessa jiraadhee maallaqa yoon argadhe iyyuu gara biyyaa gaafan galee hojiin tokko na barbaachisa hojii kiyya sanaaf immoo namoota wal barbuun na barbaachisa hamma biyya namaa kana keessa jiraadhutti immoo obboloota koo warra akka kiyyaa gola namaa keessa jiranii warra rakkinni irra ga'uufi maaliif sagalee hin taane jedhetanii chaanaalii kana bane jechuudha egaa obboloota koo chaanaalii kanas immoo gaafa banne jechuudha wantoonni hedduun kan mogolee si buusanii kan duubatti isin deebisanii jiraachuutii danda'u jechuudha amma obboloonni
baay'ee isaanii jechuudha gaarummaadhaafis haqeeqanii gaarummaa dhiisanii duubatti deebisuudhaafis haqeeqanii ati akkamitti akkas goota okkoo kun hin ta'u bade kun maal ati sammuun kee waa yaadu waan akkasii amma jechuudha miira kee si jeeqanitti kan isaan dubbatan jechuudha garuu ati keessa keetti murtoo qabda taanani hinuma hojjetta jechuudha egaa kanaaf obboloota koo chaanaalii mataa keessanii yoo banattan jechuudha yeroo firii keessanii daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 maaliif daqiiqaa 3 illee hin taane jechuudha chaanaalii mataa keessanii qabdu taanani obboloonni keessan biyya namaa keessatti rakkatanii yoo jiraatanii argitanii chaanaalii keessa san irratti baatanii obboloota keessaniif sagalee yoo taatanii inni kun bu'aa guddaadha jechuudha inni tokkoffaan maallaqa yoo ta'an inni lammaffaan immoo obboloota keessanii wal bartu jechuudha nama obboloota hedduudhani wal bareen jira jechuudha muudannoo isaanii guyyaa guyyaadhani wantoota garaa isaan natti himan rakkinoonni akkasii injira jedhee hanillee rakkina kan koo kan dhuunfaa kootirratti kanan qabu kasaanitti yeroon itti jajjabaadhu injira jechuudha obboloota wajjin yaada wal jijjiiru walirraa baratu nama siif kenna jechuudha chaanaaliin gaafa chaanaalii hojjette. Inni kanan biraammoo jechuudha madda galiillee siif ta'uutii danda'a jechuudha gaafa asii gara biyyaatti galte har'a maallaqni YouTube irraa argattu xiqqaa ta'uu danda'a garuu gaafa gara biyyaatti galte akkuma hojjettoota mootummaatti seeraan hojjetta yoo ta'e jechuudha wanta dhaloota fayyaduu danda'u akka asii kana miti jechuudha yeroo gara biyyaa galle biyya keenya keessa deemnee wantoota dhaloota baqqaa hin fayyadu jenne jechuudha. Hojjechuudhaani dhaloota warra biyya namaa jiran akkuma keenya dabareedhaan jechuudha namni biyyaa ba'uu danda'a jechuudha jaalatee miti kan biyyaa ba'u jireenyatu biyyaa nama baasaa kanaafi warri biyya namaa keessa jiru immoo akkuma keenya yeroo ammaa kana wanta biyya keessa jiru haala biyya keessa jiru jireenya biyya keessa jiru bakka waan hundumayyuu baruu barbaada waan ta'eefiyyuu kanaafuu karaa sanaanii dhuftee to'ii dhalootaafillee bu'aa buusaa akkasuma immoo ofii keetiillee hojii mataa keetii uummachuutii dandeessa jechuudha. Kanaafuu obboloota koo amma biyya namaa kana keessa jirtanitti haalli naaf mijatu an akkatti viidiyoo waraabuu hin qabu jettanii hojjechuutii inni sinaaf fedhii qabdu keessa keessanii wanta barsiisuus haa ta'u nama tokkoof jechuudha bu'aa buusuu hin danda'a ofii kiyyaafillee bu'aa buusuu hin danda'a ofitti amanamummaan koo dabalaa deema dandeettii haasa'uu dandeettii waa burqisiisuu dandeettiin ittiin nama wajjin haasa'uu dandeettiin ittiin namoota wajjin wal baruu naaf dabalamu yoo jetta maallaqa qofarratti xiyyeeffachuutu hin taane chaanaalii hojjechuutii dandeessu siniin jedha kanatti aansee immoo jechuudha chaanaaliin dadhabbii qaba jechuudha dadhabbii sana danda'ee nan hojjedha yoo jettan jechuudha yeroo boqonnaa keessanitti hojjechuuti dandeessu wanta si mudatu jechoota namaas haa ta'u isa gaariis haa ta'u isa hamaas ta'u maaliif haati takka jechuudha ijoollee ishii isa amala badaa qabus isa amala gaarii qabus walumatti qabdeeti kan ishiin dandeessu malee isa amala badaa qabu sana inifattu jechuudha akka sanatti nama hundumayyuu amala akkuma hindi dhufetti nan danda'e walitti qabadha yoo jenne akka sanatti chaanaalii hojjechuuti dandeenya waan ta'eef kanaaf obboloonni chaanaalii mataa keessanii banachuu barbaadanii banadha miidiyaa irra taa'uun keessanii waan hin oolleef isinin jedha kuni dhaamsa kiyyaa namoonni YouTube irraa meeqa argatte maallaqa kannaan jettanillee hin jirtu viidiyoon dheeratee jira waan ta'eef iyyuu deebi'ee isiniif hojjechuuti hin danda'a amma sanatti laayik gochuuti sabskiraayib gochuu haaraa kan taatanii sheer gochuuti hin dagatinaa isiniin jedha obboloota koo.